Waaw! Ittoo baay'ee bareeduu dinnicha irraatii akkaataa kamiin akka hojjechuu dandeessan viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo daawwattanii viidiyoo kanarraa argachuu dandeessu jechuudha. Nyaata baay'ee bareedaa dinnicha irraatii hojjedhee jira. Viidiyoo guyyaa kana hamma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Isin fayyada. Turtii gaarii. Tolee, nagaaf araarri jaalalli tolli gaarummaa gooftaa biraa ta'ee dachaan dabalee hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota ifa jireenyaatuuf akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii anis nagaa godha galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa keessan taatanii baga jiraattanii isiniin jechuun jaaladha. Nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu weelkaam isiniin jedhee jira. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas yaada qabdanii koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashama harka fuunee jedhee jira. Anaa dhufuu weelkaam baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Egaa har'as viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa akkuma argitanii shunkurtii kukkutadhee qixeeffadheetaniinidha jechuudha. Kanan viidiyoo waraabuu jalqabe. Maaliif yooni dursee jalqabee viidiyoon hin dheerata waan jedhee yaadee fi waan hundumaa qixxeeffadhee egaa wanta ani guyyaa har'aa hojjedhu dinnichadha jechuudha. Waxii dinnichaan hojjedha akkuma argitanii asitti kunoo nacci shunkurtii daakkadhee qopheeffadhee dinnichallee akkasuma laaxee kukkutee qopheeffadhee jira jechuudha. Asitti immoo barbareedha, asitti immoo qimamiidha. Egaa kunoo haala kanaanii hunduma isaa qopheeffadhee viidiyoo jalqabe jechuudha. Viidiyoon akka hin dheerannee fi egaa guyyaa har'aa waxii dinnichaa akkaataa kamitti akka hojjetannu walumaan ilaallan isiniin jedha. Egaa viidiyoo keenya guyyaa har'aa walumaan hamma dhumaatti ilaallaa. Wanta nu barbaachisu hundumaa qopheeffannee kunoo akkuma argitan gaazii qopheessee jira. Asitti wanta biraa wanta ani naqee hin jiru ani jechuudha. Dursee shunkurtii isaa ashaboo wajjiniin bisheessaa otoo zayitii homaa ittiin godhiini shunkurtii isaa ashaboo wajjiniin bisheessa jechuudha. Kun akkuma argitanii ashaboo kanatti naqadha jechuudha. Yoo ashabootti gootanii seeraan isinii bisheessa waan ta'eef ashabootti gootanii achi booddee gaazii jalatti qannastanii ashaboo wajjiniin waliin magna jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii homaa tokko wanta inni itti naqeen jiru ani yeroo baay'ee shunkurtii baay'een jaaladha yeroo nyaata hojjedhu shunkurtii itti baay'isuun jaaladha jechuudha. Shunkurtiin koo garuu shunkurtii adiidha haa ta'u garuu itti baay'iseera jechuudha. Shunkurtii adiin ammanatti badaa miti. Shunkurtii diimaa turra nyaata keessaa beeskisa jechuudha. Kun shunkurtii adiidha. Kun akkuma argitanii gaazii jalatti yoo qannastanii seeraan isinii bishaata jechuudha. Achi booddee margana ashaboo itti naqee waliin makee jedhee achi booddee ittiin qadaada jechuudha. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaayyuu isiniin jedha. Egaa viidiyoo kutee waraaba waan ta'eef sa'aatii dheeraa akka isinitti hin fudhanneef viidiyoo kana gaggabaabsee waraaba jechuudha. Egaa manna shunkurtiin koo bishaatu walitti deebina. Ammasitti turtiin keessan na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Warroonni yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Akkasumas immoo laayikii sheerii gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif qoodaan isiniin jedha. Na waliin tura. Kun shunkurtiin koo haala kanaan naa bishaatee jira. Egaa gaazii jalatti qannasee to'ata tokkoon qabatiini shunkurtiin bishaatee jira jechuudha. Garuu shunkurtii adii waan ta'eef seeraan hin diimatu jechuudha. Siriima isaa shunkurtii isaa adiidha. Haala kanaan bisheessee jira jechuudha. Baay'ee bishaatee jira. Amma barbaree zayitii qimaqimanii hundumaatti naqanna jechuudha. Akkuma argitan barbareetti naqadhee jira jechuudha. Egaa harka tokkoon kan silkii qabadhe waan hin jiruuf badanaaf hin ta'u jechuudha. Kun barbaree itti dabalee jira jechuudha. Garuu kun akka barbaadanitti itti naqachuu dandeessu. Baay'istanii soo ta'e xiqqeessitanii soo ta'e akkuma abbaan jaalatetti jechuudha. Garuu barbaree baay'isuu naa guba waan ta'eef barbaree maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Kun akkuma argitanii kaameeraa akkatti qabadhuudhaaf ani cufee waliin ga'ee dhufe jechuudha. Kun akkuma argitan ani barbaree akkasitti naqadhee jira. Isinis illee hamma barbaadanitti naqachuu dandeessu. Haala kanaatiin barbaree fi shunkurtii akka kanatti bisheessa jechuudha. Mallee ani homaatti hin goone zayitiis
Na amma akkasitti akka hin gubnetti jechuudha. Yoo dursinee too zayitiitti hin godhin seeraan shunkurtii fi barbarees akka kanatti abidda irratti kanneen dhabbamne garmalee hin gubu jechuudha. Nama haala kanaan akka kanatti hambisheessa jechuudha barbarees shunkurtii isaa malleeyyuu. Kun akkuma argitanii haala kanaan jechuudha. Achi booddee amma zayitiitti naqadhaa jechuudha. Erga shunkurtii isaa fi barbaree isaa akka kanatti wanni ta'e jechuudha. Zayitiitti naqadha jechuudha amma. Zayitii amma barbaadanitti naqachuu dandeessu jechuudha. Kunanna zayitiitti naqanii baay'ee kalarii godhata, baay'ee namatti tola jechuudha. Kun akkuma argitanii shunkurtii fi barbaree zayitiitti godhee haala kanaan akkuma argaa jirtanii nama waxii lukkuu hojjetu fakkeeffadhe jechuudha. Sugoosaayyu yoo sugoosa namaaf seeraan tole waxiin isaa lukkuu caalaa mi'aawuu danda'a waan ta'eef hataa goonee hojjetachuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana. Ammallee zayitii fi shunkurtii barbaree kana tak godhee wantoota itti daddabalachuu qabu itti dabaladha jechuudha. Kun akkuma argitanii seeraa cikcikci godhee bareedee jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha haala kanaani. Achi booddee kunoo qimamii kana ittiin naqadhaa. Qimamiin kun gosa torba keessaatii qaba. Kana itti naqadha jechuudha. Achi booddee kunoo nacci shunkurtii kan diirama qopheeffadhee itti naqadha jechuudha. Nacci shunkurtii erga itti naqadhee salliseeraan haala kanaan xabbasa jechuudha. Amma jechuudha kunoo kana hundumaa itti naqadhee jira. Amma haala kanaan shunkurtii nacci shunkurtii kana namatti naqee bisheessa jechuudha itti qadaadee. Achi booddee dinnichatti godhadhaa jechuudha. Kun akkuma argitanii nacci shunkurtii fi shunkurtii waan hundumaatti naqellee haala kanaan bisheeffachaa jira jechuudha. Gaazii jalatti qannaseen jira malee ta'uun gaazii jalatti qannamne ta'e hin qabata. Kun akkuma argitanii homaa qabachaa hin jiru jechuudha. Dafee dafee sosochoosaas waan hin jiruufi. Akka inni isin jalaan qabannetti gaazii jalatti qannasuu qabna jechuudha. Yoo gaazii jalatti hin qannamne ta'e hin yalaa qabata waan ta'eef.
ammallee nacci shunkurtii isaa seeraan inni bishaatu dinnichatti naqadha jechuudha. Kunoo haaluma argitanii nacci shunkurtii isaallee bishaatee jira jechuudha. Amma dinnichan itti naqadha jechuudha. Kunoo dinnichallee miiceen jira waan ta'eef qulqulleessee qopheessee keewwadhe amma dinnichatti naqadha jechuudha. Ani bishaan itti hin godhin achi booda dinnicha isaatti naqadha jechuudha. Bishaan uumatti hin goone mammaatti illeeyyuu. Kunoo dinnicha kiyya haala kanaan itti naqadhee jira. Achi booddee katti waliin geessifadha jechuudha. Ta'uu uumatti hin godhiin. Silkiin harka tokko waan hin qabadhee jiru biradistii qabadhee sochoosuu waan hin dandeenye akkaataatti masaa qabataniyyuu na wallaalchise jechuudha. Harki tokko dhimma hin baastu jechuudha hojiidhaaf. Harka tokko nuti biradistii qabadhee sochoosee bareeda ture. Innaa amma haala kanaan jechuudha. Sogoosaa fi dinnicha isaa haala kanaan wal fudhachiisee jechuudha. Achi booddee itti qadaada jechuudha. Xiqqoo akka dinnichii fi wanni isaanii ta'utti haala kanaatiin amma erga waliin ga'ee booddee itti qadaadee haala kanaan erga inni bishaatee osoo hin taane jechuudha. Yeroo inni xiqqoo shiqimamiinsaa fi sogoonsaa dinnichisaa wal fudhate bishaan xiqqootti qicaa bisheessaa jechuudha. Ammallee turtiin keessan na waliin haa ta'u hamma dhumaatti na waliin turan isiniin jedha. Warroonni isinitti tole laayikii sheerii gochuun dagatinaa yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Kunoo haaluma argitan kanaanii jechuudha. Sogoosaa fi dinnicha isaa wal fudhachiisee jira. Egaan viidiyoo dhaabeen malee daqiiqaa 10 akkas dinnichi sogoonsaa wal fudhatee jira jechuudha. Amma bishaan xiqqootti hin qicadha jechuudha akka dafee naa bishaatutti. Amma jechuudha bishaan xiqqootti naqadhee jira. Kun akkuma argitan bishaanitti naqee jira xiqqooyyuu. Xiqqeessee irratti qiqqicachaa deema jechuudha. Kan seeraa wanni ta'utti. Kun haaluma argitaniin egaa dinnicha barbaree baay'ee barbaadan garuu barbaree baay'eetti nannee sababii isaa egaa barbaree baay'ee nyaachuu hin danda'u. Na haala kanaan ammallee yeroo inni takka jedhee bishaan booda irratti qiqqicaa deema jechuudha. Kunoo haaluma argitaniin waxiin kiyyanaa bishaatee jira jechuudha. Haaluma bareedaa ta'een. Isinillee haala kanaan hojjetadhaa itti fayyadaman isiniin jedha. Nyaata biyya irraanii misiras ta'u dinnichas ta'u waanuma argattan irraa jechuudha hojjetachuu dandeessu. Egaa nyaanni biyyoota Itoophiyaa keessaa barbarees ta'ee suuqii irraa amma onlaayinii irraa wanti hundumtuu bitachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan hojjetattanii nyaachuu dandeessu jechuudha. Kunoo ani haala kanaan hojjetadhee isinillee akka itti fayyadamtanii isiniin jedha. Harraanii jechuun hojjetanne akka kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya. Xiqqoo ammallee hin bishaanne xiqqoo hin hafa jechuudha. Ammalleeyyuu waan inni bareedu akkuma argitan jechuudha. Egaa barbareen biyya kalariimti isaallee baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu dinnichi isaa keessaa adda ta'a. Barbareen isaa garuu diimatee jira jechuudha. Akkuma argitan sogoonsaa bareedaadha jechuudha. Na haala kanaatiin hojjetadhaan isiniin jedha. Egaa barbareen asii baay'ee nama guba. Hojjetachuu fi barbaree asiidhaan yoo timaatimii illee itti godhanii hojjetan malee barbaree asiitiin akkasitti diimessanii hojjetannee nyaanna yoo jedhan baay'ee nama guba jechuudha. Na amma yeroo inni bishaatee yeroo inni irraa baasullee maal akka fakkaatu isinitti agarsiisaa yeroo nyaadhullee jechuudha. Egaa kana fakkaatan isiniin jedha viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufee baay'ee jaalladhee jira. Isinillee akka jaallattan abdiin qabaa. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Kunoo amma waxiin kiyya xumuramee jira jechuudha. Seeraan naaf bishaatee jira. Akkuma argitanii cabsee isinitti argisiisa as keessatti.
Kun akkuma argitan bishaatee jira jechuudha. Amma jalatti dhaamsa kana booda bishaatee waan hundumaa ashawoo isaa ilaalee waan hundumaa isaa ilaalee jira. Haala kanaan bishaatee jiraan isiniin jedha. Waan waliin turtaniif galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Kun amma gaazii jalatti dhaamsee jira jechuudha. Kun akkuma argitan gaazii jalatti dhaamsee kana fakkaata. Viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufee akkasumas waxii hojjettee silaayii akkamitti maaliin nyaattaa jechuun keessaniin oolu akkasumas kunoo biddeena qopheeffadhee jira jechuudha. Biddeenas tolchee jira. Biddeenni ani tolchees viidiyoo isaa isinii hojjedheen ture jechuudha. Kanaan dura viidiyoo achirraa jalqabaa ilaalaati. Biddeen kanallee akkamitti akka tolfachuu dandeessan ilaalan isiniin jedha. Kunoo biddeenallee haala bareedaa ta'een hojjetadhee qaba jechuudha biddeena. Kanaaf iyyuu waxiis biddeenas haala bareedaa ta'een hojjetachuu dandeessuun isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kottaa haa nyaannuun isiniin jedha. Egaa warroonni kaan immoo hojjetachuuf haala mijataa hin qabne immoo na of kalchaayii nyaata akkasii yeroo nama fuulduratti hojjetan haala mijataa warroota hin qabneefi dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufee warroonni isinitti tolee laayik sheerii gochuun dagatiinaa yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay.